Siinim ergan si dhabee waanan gaddu waanan waa'ee kee hirriba dhabuu wayii siin wal dhabuu koofis waanan gaabbuufaa sitti fakkaata laata? Yoo sitti fakkaata ta'eef dogoggortee jirta. Inumaayyuu namni akka kee gantuu fi sobduun jireenya koo keessaa ba'uu isiif gammachuudhaan kan qabnetu natti dhagahama. Kanaafuu kolfeesee koo malee homaa yoo hin gaddu. Wanti hin gaddus yoo jiraate hanga yoonaatti yeroo koosii waliin gubuu koo qofaadha. Isas immoo hin gaabbu hin gaddus. Sababni isaas waanan jireenya koo keessatti baruuf yeroo dheeraa natti fudhatu. Turtii yeroo gabaabaa na waliin turte keessatti waan na barsiifteef siin wal baruu koof hin gaabbu. Egaa namoonni gantuu fi sobduu maal fakkaatanii namatti dhiyaatanii akkamitti akka nama miidhan waan na barsiifteef akkasumas borii koos fakkaatota keerraa akkam fagaadhee jiraadhuuf itti dadhabdee na barsiisuu keef baay'ee galatoomi jechuun barbaada.